Amma immoo jaalala kee amantee akka fudhattuuf karaa hunda caalu ati ittiin dubara kee gargaartu kan ilaallu ta'a. Akkasumas akkaataa jireenya dhiiraa fi akkaataa jireenya dubaraa, fedhii dhiiraa fi wanta dhiirri dursa kennuuf, akkasumas fedhii dubaraa fi wanta isheen dursa kennituuf kan ilaallu ta'a. Let's go. Amala dubaraa hubachuuf wanta hundee ta'e. Rakkoo miira ishee akka sirreessituuf dubaraaf yaada hin dhiyeessin. Akka dubartiin miira ishee sirreessuuf xiinxaltu gaafachuun wiirtuu ishee isaannisaa qulqulluu socho'aa jiru waliin waliigaluuf yaaludha. Haala ishee, miira ishee dabarsitee Waaqayyoof kennuu barachuu dandeessi. Laphee ishee banuu barachuu dandeessi. Kaayyoo ishee galmaan ga'uuf walamantaa barachuu dandeessi. Rakkina ishee xiinxaluun garuu homaa sirreessuu hin dandeessu. Akka dhiiraatti jireenya kee ifatti xiinxaluun waan baay'ee barta waa'ee kee. Guddina keef karaan filatamaan ka'umsa rakkoo hin barbaachisne kan ta'e dhiisuu fi jijjiiruudha. Mee akkasaa jennu. Tarii yeroo ammaa kana hojii hojjechaa jirtutti gammadaa hin jirtu ta'a. Waa'ee kanaa erga itti yaaddee akka hoogganaan kee carraa keetti fayyadamaa jiru hubatta ta'a. Waa'ee kanaas homaa itti dubbattee hin beektu ta'a. Amma erga furmaata fiduuf deemee dubbachuun qaba jetta. Rakkoon kun furamee yeroo argitus hammam hoogganaa keetti dubbachuun akkam barbaachisaa akka ta'e hubatta. Kuni egaa yaada dubartoonni guyyaa dhalootaa isaanii kabajuuf qabaniin sirriitti faallessa. Dubartoonni yeroo akkas jettu gammadoo ta'u. Daqiiqaa 30 qabda. Boorsaa kee fudhadhu. Eessaa akka deemnu na hin gaafatin. Garuu torbaniif deemna. Waan hundi mijataadha. Qophaa'aadha. Amma boorsaa kee fudhadhu. Waan biraa naaf dhiisi. Guyyaa dhalootaa hundarra addateen siif kenna jettu baay'ee gammadoo ta'u baay'ee jaallatu. Walitti dhufeenya ho'aa keessatti fedhiin dubartii inni gadi fagoon jaalalleen ishee waan hundaa akka mijeessu beekuun jaalalatti harka kennachuu fi isatti boqochuudha. Isa booda homaa osoo hin karoorsin kun haa mijatu jettee osoo hin dubbatin salphaatti bohaarti, boqottuu gammadduu taati. Osoo homaa tokkollee hin xiinxalin filannoo filatamaa ta'e tokkollee osoo hin dhiyeessin itti gaafatamummaa ishee fudhachuu isaatti gammadduu taati. Haalli yookiin amalli dubartii akkuma galaanaa humna guddaa kan qabuu fi kallattii hedduun kan yaa'udha. Dhiirri sululaa fi bidiruu ijaara humna dubartii waliin tokkoomuuf, qabxii A irraa ka'ee gara qabxii B deemuuf. Dubartiin garuu yeroo tokkotti kallattii baay'een sochooti. Dhiirri garuu galma tokko filataa gara sanaattis socho'a. Akkuma bidiruun galaana kutee darbu. Dhiirri waan tokko murteessuun gara sanaatti imala. Dubartiin garuu annisaan ishee iyyuu kallattii kan hin qabneedha. Hunda kan haammattu akka qilleensaa fi kaarentii galaana gad fagoodha. Yeroo hundaa kan jijjiiramu, bareedaa, balleessaa fi madda jireenyaa kan ta'edha. Qajeelfamni kun rakkoolee walitti dhufeenya guddaa keessa jiran irratti hojiirra ni oola. Yeroo ati dubartiin galaana ta'uu dhiistee bidiruu akka taatuuf dirqisiistu ati ishee tuffachaa jirta. Yeroo ma'aati dubartiin miira ishee fi haala ishee xiinxaluun akka sirreeffattuuf itti himuun irraa eegdu amala keessoo dhiirummaa isheetti himaa jirta. Isheenis gochuu ni dandeessi. Si caalaatti iyyuu ta'uu dandeessi. Garuu gammadduu ishee hin taasisu. Dubartii gammadduun dubartii qaamaa fi onnee ishee keessatti boqotteedha. Dubartiin humna qabeettii kan taate, kan hin tilmaamamne, gad fagoo diiguu kan dandeessu, tasgabbeessuu kan dandeessu, yeroo hundaa jireenyaan kan guutte, harka kan kennituu fi humna guddaa onnee ishee keessa jiruun kan sochootudha. Akka dubartiin miira ishee xiinxaltuuf gaafachuun dallaa galaana naannessanii ijaaruun bakka bishaan itti daakan gochuuf yaaduu waliin wal fakkaata.
nageenya kan qabuu fi kan tilmaamamudha. Garuu jiraachuu fi jireenya kennuu irratti gadaanaa ta'a. Dhiironni baay'een dubartii isaaniitti akka dhiiraatitti dubbachuun bakka bishaan itti daakan godhan. Ofii isaanii xiinxaluun akka of sirreessan itti dubbachuun. Kun dubartii daangessuudha. Akkas gochuun yeroo kee hin gubin. Ofii ishee ni sirreessiti jettee hin eegin. Kun asoosama jaalalaa akka dubbistuu fi seenaa jaalalaa mana fiilmii deemtee akka ilaaltuuf si dirqamsiisuu waliin wal fakkaata. Kana gochuu ni dandeessa. Garuu akka isheetti tolu sitti hin tolu. Yoo immoo irra deddeebitee godhi siin jettee ishee aarsuu jalqabda. Akka ga'aa ta'etti akka hin ilaalin jirtu yoo itti dhaga'ame immoo akka rakkoo bu'uura jireenya keessaniitti yoo fudhatte jechuudha. Ati akka waan isheen maraatteetti yaaduu eegalta. Seenaan jaalalaa fi asoosamni jaalalaa dubartoota hedduu gadi fageenyaan tuqa. Sababni isaa dubartiin dursa kan kennituuf yaa'insa jaalala hariiroo keessa jiruufi. Dhiirri garuu dursa kan kennuuf kaayyoo jireenyaa fi kallattii jireenya isaatiif. Kaayyoo kee xiinxaluun, kallattii jireenya kee irra deebitee qindeessuun rakkoo miira kee furuu ni dandeessa. Dubartiif garuu jaalalatu bakka jalqabaa qaba. Dubartoonni bilisa kan ta'an jaalalatti harka kennachuun malee ofii isaanii xiinxaluun miti. Jaalala kee osoo hin taane jaalala isaanii. Kan isaan bilisa ta'an yaa'insa jaalalaa wiirtuu isaaniirraa dhalatetti harka kennuun. Jireenya isaanii humna onnee isaanii keessa jiru kanaan akka socho'u heeyyamuun. Tarii yeroo xiinxaluu ni hammata ta'a. Inni jalqabaa garuu amanamummaa gad fagoo dhiira irraa argatanidha. Karaa hundarra caalaa dubartii fayyaduu, tajaajiluu, jaalalatti harka akka kennattuuf gargaarudha. Jaalala kee amantii haa fudhattuuf ishee gargaarudha. Kun onnee ishee banaa godha. Jaalala uumamaan gammachuun ishee irraa dhangala'u kenna. Kun garuu waa'ee onnee cufamee xiinxaluu hin hammatu. Dhiirri waa xiinxaluu jaallata. Dirree kubbaatti, gabaatti, jireenya walitti dhufeenya ho'aa qabu keessatti illee. Ati garuu wanta dhiiraa kan irratti hojiirra oolchitu dubartii kee irratti hojiirra hin oolchin. Mee isheen akka galaanaa haa taatu. Akka galaanaa bilisa haa taatu. Gad fagoo akka galaanaa humna qabeettii haa taatu. Argamsa kee keessatti jaalalaan guutuu, jabaa fi dhaabbataa ta'i. Yeroo kana isheen qola miira ishee irra jiru kukkutuun jaalalaan harka haa kennattu. Mee miirri laphee isheetii yaa'u irraa hin golgamin. Mee jaalalli ishee daangaa malee haa mul'atu. Mee jaalala jaallachaa haa deemtu. Jaalalli ga'umsa mataa isaa qaba. Ga'umsa jaalalaa kabaji. Onnee ishee banuuf xiinxaluun barbaachisaa akka hin taane hubadhu. Kanaaf guutummaa dhaqna keen ishee jaalladhu. Cimsi ofitti maxxansi. Ishee waliin hargan. Yaaddoo ishee keessaa baatee haara galfachuu fi boqochuu haa dandeessu. Bilisaan harka laachuun gara ogummaa jaalalaa ishee dhaalee jiruun birmadduu haa taatu. Ati kennaa hedduu argatta. Amala gad fagoo dubartaa irraa. Kutaan itti aanu akka isin qaqqabu subscribe gochuun dagatinaa. Comment like hiriyoota keessanii fayyada jettanii yaaddaniif immoo share godhaa. Kutaa darbe kun hundi iskiriinii irra jira. Tuquun daawwadhaa. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u.